Booranni eenyu? Booranni Booranumaa burreetii yaa lalii qomoo dabbasoo guyyoof ilmaan jaatanii alii. Ijoollee jaarsoo waaqoo jabbii goofaree filaa hangaffan baareentumaa warra raajii kitilaa bareechinee dubbanna baroo seenaa Booranaa seenaa gurraacha kuushii kan beeksifnu yoo tana. Oromoon lama dhalee Booranatu jalqabaa baa jedhee bu'uurfadhee Booran jedhee katabaa guddataa gadaan bulu godoo gadaa shananii boroo seenaa isaa lixee Booranaan faarsuufanii bubbaafataa loowwanii sooressa kiila lixu guddaa galtee hundumaa gadaadhaan falee fixu warra sirna isaa tiksee qabatee har'aan ga'e osoo addaan hin kutin guyyaa tumamee ka'ee gadaa heera uumamaa kan seerri irraa ba'u Oromatu kalaqe sirna waa maraaf ta'u. Kan muka bosonaatu karaa malee hin cabsine sirna mirga uumamaaf uumaan laateen dabsine kan uumaa uumamtoota waaqayyoon safeeffatu sirna aad malee didee aadaa isaa jabeeffatu sirna waaqa gabbaree gabroomsaa hadheeffatu sirna gaggeessaan isaa hawaasa dhaggeeffatu Booranatu kunuunse akka biqilaatitti harka tokkochaan qabee akka bilbilaatitti. Akka barruun alagaa laaqxeen bukeessinetti akka budaan falfalaa seenteen xureessinetti akka goomattuun ormaa dambiisaan dabsinetti akka hattoonni seenaa paaswordiin cabsinetti paatarnii jabaan hidhee tolchee keessaaf irrasaa akka kanaan Booranni asiin ga'e sirnasaa. Booranni Booranumaa burreetii yaa lalii qomoo dabbasoo guyyoof ilmaan jaatanii alii. Beeftuu Foundation Entertainment Galatoomaa.